Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam maamiltoota chaanalii YouTube Kamaal Aappii akkasuma hordoftoota peejii Kamaal Aappii nagaa jirtu. Ani nagaa kooti alhamdulillah. Egaa viidiyoo kana keessatti kan isin agarsiisu WhatsAppiin waan haaraa tokko nuuf qabatee dhufee jira. Isa isin agarsiisaa jechuudha. San dura warri chaanalii YouTube Kamaal Aappiif maamila hin taane YouTube keessan irra seenaa Kamaal Aappii jedha. Loogoon isaa kana subscribe godhaatti fayyadama. WhatsAppiin wanti haaraan inni nuuf fide guruppiidhaan video call ta'ee normal call akkamitti akka bilbiluu dandeenyu jechuudha. Nama baay'eedhaan al tokko akkamitti akka waliif bilbiluu dandeenyu nuuf qabatee dhufee jira jechuudha. Isa kana gochuudhaaf jalqaba Play Store keessan irra seenaatii WhatsApp keessan update godha. Kan update ta'e qofatu settingii kana qaba jechuudha. Kanaaf gara WhatsApp chaatee deemna. Viidiyoo darbee keessatti akkamitti ishaaraa quba keessaniitiin WhatsApp akka qullifachuu dandeettan isin agarsiisee ture. Itti fayyadama viidiyoo san daawwadhaati. Erga haala kana WhatsApp yoo seene WhatsApp asirratti chat saasis calls kan jedhu sadiin kana qaba jechuudha. Calls kan jedhu kana irratti dhuftu. Sana booda gara gadiitti buutanii mallattoo pilaasii call pilaasii irra jirtu kana irratti cuqaastu. Haala kanaan dhufa new group call kan jedhu kana irratti cuqaastan. Kana booda nama viidiyoodhaan walii bilbiluu groupiidhaan walii bilbiluu barbaadan san irratti cuqaastu jechuudha haala kana. Hogguu isin maqaa isaanii irra dhooftan haala kanaan asirratti dhufa jechuudha. Mallattoon viidiyoo koolii asirra jira, kool noormaalii asirra jira jechuudha. Yoo viidiyoodhaan namoota kanaan al takka walii bilbiluu barbaadan isa kanarratti cuqaastu, yoo noormaaliidhaan bilbiluu barbaadan asirratti cuqaastu jechuudha. Kiyya amma riikardii godhaa waan jiruuf kool gochuu hin danda'u malee isin agarsiisa ture. Kanaaf haala kanaan al takkatti nama hedduun waliif bilbiluu dandeettan jechuudha. Egaa haala kana irraa fayyadamaa isiniin jedha. Akka isin wajji ture Kamaal Ibraahim chaanaalii yuutuubiin kiyya Kamaal Aappiidha. Hiriyoota keessaniif shorgochuu hin dagatinaa. Like, comment